Other parts of the plane were found about 5 kilometers from the airport's runway in the town of Palana. Caccabi xuyyuur Raashiyaa kana immoo 28 baatee adogulu fuqlee wargamullee warri hin deeqatan kee jirtu tokkollee ni namnee jedhaan. Xuyyuuri maqaan dhaloota sa'aan 26 jedhamu kuneen khibxat ganam namoota 28 baatee Raashiyaa gamil boruu yookaan kutaba biyyattii irra kaayi. Imaltu immoo laf Paalaana jedhamu deemaa jedhaan. Warri buufata xuyyuur Paalaanaa keessummaa isaanii tan eeganii dadhabnaa war gulufsiis qunnamuuf yaalan. He then crashed the aircraft into the French Alps. Xuyyuuri kun qubachuuf yookaan afuur fudhachuuf daqiiqaan 10 qofa haftuuf buufata xuyyuur kanarra laf kiiloomeetira 9 fagaatirra faanisa dhabaan. Akka warri sordofaa dubbatu fardi kun teeffachuuf jennaan dhaqa hoolaan dha'uusaa dubbatama. Achiin duub qarqar galaan biyyattii biyya nyaachuu warbaate deemuun cufraachiisee jedhu. Ibsa marsaaritti kuta bulchiis naannoo kaamchataa kaarra argad jechuun BBC'n gabaaseen. Bulchaan naannoo suni Vladimir Solokoo cacaacab xuyyuura qarqar galaana dhaattu walitti qabu himoon. Daa'im diqqa tokko dabalatee hojjettoo xuyyuura jaafi maltooti 22 dhumuu miidiyaaleen gabaasan. All 28 people on board are believed dead, but so far no bodies have been recovered. Bala xuyyuura kamagaal diqqayyoo namooti 2,900 qofti kee jiraatan irra lubbuu qulqulloo 28 nyaati jedhaniin. Barbaad jabaan booda reeffi namoota dhumanii argamullee naannoo galaan deebriisin lafti dukkan waan taateef reef namoota cufa argachuu hin dandeenye jedhan. The aircraft was made in 1982. It has a valid certificate of airworthiness. Balandeeq Raashiyaa ka televizyiiniin biyyattii cacaacab xuyyuuricha laf kiiloomeetira 5 fagaat farra walitti qabuu jirjedhan tanaan duub sababidduu jedhamu jira. Bakki itti deem ga'uuf miil gad rarraafate yoo jedhu lafti duumensaa furji jabduu waan dukkanoofteef qunnamtii war buufata Paalaanaa waliin qab jala miliquus Associated Press barrees. Ajansiin oduu Raashiyaa ka Ruusiyaa Interfax News jedhamuun beekame immoo xuyyuuri lafar gudadhabe dhaqa nyaate nam gatee yoo jedhu. Bulchiins kuta bulchiis dheed kaamchataa kaattirra guddaa waajir geejjib laftanaa rakkoo balatana qulqulleessine dubban jechuus Aljazeeraan balbaloomse. Heavy fog may have caused the plane to go off course. A criminal investigation is underway.